ربي قرآن خيستي هند خيسن نمني جل كبر خاسي قبر التنقيج إني جل مياه دخلت تريهات النجرم دبين قرآن قرآن خيسن علمنا ما هندي جن المال في ربي فارسين وني ربي فارسون برباط سيف. Next question from Brother Khurshid Akbar from Karnataka, India. Allah says, قافت أنت أبلي سخين كرسيد أكبرتو كنرتكا إنديا راقافتي ربي قرآن خيستي هند خيسن نمني جل كبر خاسي هنگت مراجر ولت رفيه أصونا قبري ولا أنتم ما خيرتي وندبلون جروج إيقا دبينا كانت هاتمالي أكيسا قبرون أجج deebisa obboleessi wayita gaafatu rabbi hundi keessan namni jalqabarraa kaasee hanga xumuraa jiru walitti dhufee osoo na gabbaree olaantummaa kiyyarratti wani dabaluun jiruu je'ee gaafate dubbiin tun qur'aanaa miti garuu aayatoonni yaada kanatti dhihaatanii jiran isaanitti boodaan deebi'a obboleessi dubbii hadiisa keessa jirtuun of hime saxiiha muslim mujallada jahaffaa lakkoofsa hadiisaa 657 lamarratti ergamaan rabbii jaalatamaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe rabbiin akkana jedha yaa gabrootan kiyya inni jalqabaa keessanii fi inni xumuraa keessan ilmi namaa hundi jinnilleen hundi iimaanni isaanii iimaana nama gaarii osoo tahe qajeellumni isaanii qajeelluma nama gaarii dachii tanaatiin walqixa osoo tahe aangoo tiyyarratti wani naaf dabaluun jiruu jedhe kana jechuun ibaadaan insii fi jinniin godhan humaa isan fayyadu jechuudha rabbi ammallee itti fufee nuuf hime yaa gabrootan kiyya inni jalqabaa keessanii fi inni xumuraa keessan ilmi namaa fi jinniin hundi keessanuu hammeenyi keessan hammeenya nama irra badaatiin osoo walqixa tahe namni hundi irra hamaa namaa osoo tahe ilmi namaatii fi jinnilleen nama irra hamaa ja'amuun osoo qixa hamaa tahanii aangoo tiyyarraa wanni hir'isu tokkolleen hin jiru yaa gabrootan kiyya inni jalqabaa keessanii fi inni xumuraa keessan jinnii fi ilmi namaa hundi keessan bakka takkatti walitti qabamtanii waan barbaaddan nagaafattanii hunda keessaniifuu waan isin barbaaddan osoon kanne qabeenya kiyyarraa wanni hir'isu tokkolleen hin jiru qabeenya kiyyarraa hanga lilmeen bahara seentee bishaan fuutu hin hir'isuu je awwaan hadiisaan himameen irra deebi'ee isinitti himu jira waan kana yoo hubattan rabbi faarsitan yoo diddan ammoo kan qeeqamu isinuma mataa keessani waan kanarraa akka hubatuu dandeenyutti ati nama qulqulluu taatee yoo rabbi haalaan gabbarte wanni olaantummaa rabbi yookiin aangoo isaarratti dabalu tokkolleen hin jiru humaa rabbiif hin idaatu irra hamaa namaatis taatu wanni rabbi irraa hir'atu tokkolleen hin jiru osoo waan barbaaddan gaafattanii rabbilleen waan barbaaddan hunda isiniif kenne wanni rabbi irraa hir'atu tokkolleen hin jiru akka nama lilmee bahara keessa kaayee bishaan keessaa ol baasuuf yaaleeti lilmee bahara keessa cuubnee yoo baafne mee bishaan hangam fuuti rabbi irraa wanni hangasiitu irraa hin hir'atu rabbi suuraa al-ankabuut suuraa 29ffaa aayaa 6 irratti akkana jedha namni qabsoo diinii fi tan lubbuu godhe dantaasaatiif godhe rabbiin waan uume hundarraa dureysa rabbi gabrootan isaarraa waan takkallee hin haajamu rabbi dhaamsuma kana fakkaatu suuraa faaxir suuraa 35ffaa aayaa 15ffaa irratti akkana jedha yaa ilmaan aadam isin gara rabbii isin uumee haajamoodha rabbiin isa dureysa kan waan uume hundarratti faarfamu kanaafuu aayaaleen qur'aanaa kunniin rabbi waan tokkottillee akka hin haajamne nuuf himan waan uumerraa waan takkattillee hin haajamu amma gara gaafii haa deebinu rabbi maaliif akka isa gabbaru nu ajaje rabbi qur'aana keessatti suuraa az-zaariyaat suuraa 51ffaa aayaa 56ffaa irratti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun jinnii fi ilma namaallee na haa gabbaraniif malee waan birootiif hin uumnee jedhe sababaan uumamneef maali rabbi akka isa gabbaru fedha garuu gabbartii sanirraa faayidaan inni argatu tokkollee hin jiru qaamni isa gabbaruudhaan bu'aa buufatu qaamuma gabbaru sani isa gabbaruu keetiin akkamitti fayyadamuu dandeessa laal wayita nuti rabbi gabbaru karaan irra jaalatamaan isa ittiin gabbarru salaata keessatti wanni haalaan barbaachisaan wanni isa malee salaanni guutuu hin taaneen suuraa faatihaati suuraan faatihaa aayaa 7 keessaa qabdi isiin suuraa jalqabaa qur'aana kabajamaati ummul qur'aan jechuunis ni yaaman haadha qur'aanaa jechuudha ijoo qur'aanaatis ja'anii ni jiran suuraa faatihaa yoo qaraatan aayaalee jalqabaa sadan alhamdulillaahi rabbil caalamiin faaruun hundi tan rabbii caalamaati arrahmaan irrahiim rabbii rahmaanii fi rahiimte maaliki yawmi iddiin mootii guyyaa qiyaamaa
jennee qaraana. Surah Fatiha. Kanaafuu aayaalee qura'aanaa tan jalqabaa sadan keessa rabbi faarsuutu jira. Alhamdulillaahi rabbil caalamiin. Faaruun hundi tan rabbii caalamaati. Kan rahmaanii fi rahiimte mootii guyyaa murtii. Bakka tanatti maaliif rabbi faarsina? Wanni nuti rabbi faarsuun barbaachiseef haala sammuu namaatu akkasitti uumame. Akkuma waan tokko faarsuu jalqabdeen waan san hordofuu jalqabda. Waan faarsitu san amantee jala deemta. Fakkeenyaaf haati teessan dhukkubsattee jirti haa jennu. Namni aadiin tokko harumarraa dhufee dawaa kana kannaaf. Dawaa kana yoo fudhatte haati teessan tan rakkoo onneetiin rakkataa jirtu ni fayyitii isiniin jedhe. Namni biraa ammoo kan isin haalaan ogeessa fayyaa onnee ta'uusaa beektan dhufee haadha teessan fayyisuudhaaf maloota fayyadamuu qabdan isinitti hime. Jara lamaan keessaa isa kamirraa fudhattan? Nama hin beekamne kan harumarraa dhufee isinitti himerraa fudhattan moo nama ogummaa wal'aansa onneetiin ispeeshaalistii ta'erraa fudhattan? Gorsa ogeessa fayyaa ispeeshaalistii onnee san hordoftan. Sababni namni sun beekamaadha. Namni sun ispeeshaalistii onnee ta'uusaa akkuma beeytaniin waan inni jedhe sirriitti irraa fudhattan. Haaluma wal fakkaatuun bakka tanatti Allahu Akbar rabbiin guddate akkuma jettaniin rabbi ogeessa, rabbi hakiim, inni rahmata qabeessa jechaa faarsitan. Wanni nuti rabbi faarsinuuf isa fayyadaafii miti. Akkuma isa faarsuu jalqabdaniin waan itti aanu raawwattan. Suuraan Faatihaatis bakka sanatti hin dhaabbattu. Alhamdulillaahi rabbil caalamiin. Arrahmaanir rahiim. Maaliki yawmiddiin. Iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nastaciin. Si qofa gabbarra. Si qofa gargaarsifanna jechaa qaraana. Eega aayaalee jalqabaa sadan irratti isa faarsineen booda qajeela isa qofa akka gabbarru himutti seenna. Isa malee nama biraa gargaarsa akka hin gaafannees ni beeyna. اهدنا الصراط المستقيم قرا قجيلا رتنو قجيلش قرا ورأتك قجيلشتك أنا نيفتي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرا ورأتك قجيلشتك أنا نيفتي نقجيلش قرا ورد اللنسوتي هكا قدتون تهين أكسماس قرا ورجلتي خننتهين جنة قران بكتنت آيالين سدن جلقبا سورة الفاتحة ربي فارسودا اتئان سودان إسا قفاك قبروفي قام برا أكي هنقبر رقابان اتئان سنة خراك أجيلان التقرسيسي جنة قرن قرا ورق أجيليك أنني قوم فتي ملي قرا ورجلتي رنهن أوفين جنة قرن سورة فاتحة قرأون قام صلاتاتي سنوخا حالا برباجسو اتئان سن قرآنها في قوتون قجيلو من ما فيما مال دلقو أكا قبدو في مال إيسو أكا قبدو رابرت زكاة خنو hajjii godhuu soommanuu hannarraa fagaachuu nama ajjeesuu dhabuu fi ulaagaan hedduun biroo qur'aana suuraa adda addaa keessatti ibsamanii jiran. Alhamdulillah sababni rabbi akka isa gabbaru nu ajajeef sababni rabbi akka isa faarsinuuf nu ajajeef faa'iduma teenyaaf yeroo kuma Allahu Akbar jechuun guddina rabbi irratti wani dabaluun jiru. Inni durumaanuu guddaadha ol aanaadhaasi osoo rabbi arrabsiteellee na'uuzu billah wanni rabbi irraa hir'atu tokkolleen hin jiru. Rabbiin yeroo hundi irra ol aanaadha akkasumatti itti fufa. Wanni isa faarsuun barbaachiseef akkuma isa faarsuu jalqabneen gorsa inni nuuf kenne fudhatuu jalqabna. Qur'aanni guutuun ammoo ilma namaatiif gorseef keessaa qaba. Akkamitti jireenya kee qajeelchuu akka qabdu si barsiisa. Wanni rabbiin akka isa gabbaru nu ajajeef isa fayyadaaf osoo hin taane ilma namaa waan fayyaduuf akka isa gabbaru nu ajaje. Isa yoo faarsuu eegalle hundarra caalaa kan ta'e hundarra ogeessa kan ta'e hundarra beekaa kan ta'e hordofuu jalqabna jechuudha. Kanaafuu isa gabbaruun faayidaa nuuf qaba. Yeroo hunda fayyaa akka qabaannu nu gargaara. Inshaa Allah jannatul firdawsis akka badhaafamnu nu taasisa. Sababaan nuti isa gabbarruuf sababaan nuti isa faarsinuuf faayidaa isaatiif osoo hin taane inni hin barbaadu waan ta'eef faayidaa teenyaaf jecha isa gabbarra. Deebisaasiif kana je'eetiin abdadha.